روزات جامتي نجعل وني دي فما قافتشو قبضو هردفتو هنو دي فما قديت انجرا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تعرفوا ردفتو تخيل دا يدوني سنكبا جابي كجرتين سلام النفي يخوني الرابور قيسين براغو أرانتنا مال قبطي رفتشوني فيسينو لمن كلني أرانتنا سيادتين بفيا كم ناجرتنا نجينا قبدني فيان قبا الحمد لله نس قبل يوتيوبتين فيديو يدو رابو تنجرو يدوني سين رابطي وعداني سيني سين اللي وعدو تكان دلقي سيني قبدي رفانجي هالك اللي نساقا كما قبطي تهميشو إني سوا سني فين بدي سنيفو قد كجرتين نجيا فيان كيني سني فابايتو دعاي نوكودا دعاي وليقونا amin jenne isin raaqee balleessin jechuudha. Akkasuma gamanumaan arraan tana waniin qabadee dhufe micoo geeletiyaa hiriyaati jechuudha. Jaamtii akkuma beektanii qilleensarra jechuudha. Isii sanii wajjin irra maal jettee haasa'u jirti. Namni waan garaa isaa eegaa haasa'ee takka lama je'ee fixatee booda dhiifama ja'uu baatus waan garaa ifii eegaa haasa'anii fixanii lubbuun kaa'urraa bu'aalaa jaanii mujarrinu saniif waan onnee isaa eegaa haasa'ee fixate booda waan fadee yoo ja'us tana booda walitti mi'ooytee waliin jiraachuu hin dandeessu garuu hanqa takka gaa ilmi namaa dilaawaadha numa balleessaa dhiifama walii godhuun numa jirti nuti dhugaadha waa hedduu takka walirraa baranna waa hedduu akka isin barsiisuus turre akka hiriyaatti akka saahibummaattis saniifuu gaa akkasitti isin barsiisuuf takka immoo akkasitti akka hiriyummaa walitti deebinee waliin mi'ooynee waliin jiraachuudhaaf ni ulfaata xiqqoo namni takka eega takka wal lolee akka duraan isinitti walitti toltee hiriyummaa waliin uumuun ni ulfaata isin samma jaartii namaati anis akka nama tokkotti nama kophaa jiraatu tokko saniifuu bakka jirtutti rabbitti haa tolchu garuu dhiifama guduu keenyaan duratti maal goona ni beektaa zaachaa takka keenya sayyoo ka hojjettu taate waan nuti jennu sayyoo ka hojjettu taate dhiifama ni goonaafi jechuun wanni san maali jechuun keessan hin oolamu wanni san roozaan bakka jirturraa dhuftee ilaa finfinnee dhuftee ummata keenya duratti dhuftee dhiifama nu gaafattee nutis dhiifama gaafannee ni wal agarree haasoyne akkasitti isin dandeessa eeyyoo akkasitti dandeessa dhiifama hordoftoonni kiyyaas anis isin godhuu danda'a viidiyoo kana guyyaa lama moosa duroo raabdee ani naaf hin mijoone biiziin ture sababa saniif hin deebii kana hin deebisinii fi akka na waraabduu dhiifama si gaafadhee hin jira maal jettee waayee takka haasoyte sababa saniif jecha anis biizii takka ta'eetiin badee jechuudha guyyaa saniif deebisuuf hin dandeenye har'aan deebisuuf dhufe jechuudha. Saniifuu wanni nuti siin jennu ol baatee takkaffaa irratti uummata keenya dhiifama gaafattaa dhiifama jettee dhiifama gaafattaa akka itti balleesse dhiifama gaafatte ammoo garuu uummata keenya duraan dursee dhiifama gaafattaa eegas booda deebitee dhuftee bakka jirtu jechuudha. Dhuftee niin gaafadhaa niin dhufaa walagarree uummata dhiifama gaafannaa jettee akkasitti uummata dhiifama gaafannee waan jiru guutuu waan balleessinee guutuu uummata dhiifama hedduu takka maaliif naaf ati uumaan waliin goonu keessaa wal arrabsinus wal faarsinus waliin dhiifama goonus yoo rabbi waliin nu fidee wal jijjiiraan hojii jiraachuu dandeenya yoo rabbi waliin nu fidin haala wasaalan obbolummaan teenya hin baddu garuu uummanni keenya nuuf qaaliidha waan isaan nuun jaan hedduu takka hordofuu qabna waan hordoftoonni nuun jaa wanni goonuuf yeroo hedduu maaliif uummanni kun warra nu daawwatu warra ilaasiin nu ga'e hordoftoota jechuun hedduu nu qaaliidha anamma waan isaan godhinaan jaan waan isaan dalaginaan jaan yaala waan biroo dalaguus hin barbaadu maaliif jennaan hordoftoota jechuun warra ilaas sheerii koopiliinkiin waa hundaan ilaas nu ga'e waan ta'eef jecha sababa saniif hedduun isaan jaaladha isaan kabaja ana caala wanta dhufte dhiifama naa godhaadha uummata kiyya fuulani balleesseetiin jira isinittillee balleesseetiin jira sooshaal miidiyaa gubbaa ol bahee daangaa dabre akkana jechuun narraa hin eeggamu ture garuu arraan tana dogongoreetiin jira jettee sirnaan gatteessee sirnaan akka amala kee kas ta'ee lakkee kana ta'ee jettee mummurtee dubbii haasoitu sana osoo hin taane dhiifama balleessee uummata kiyya isiniin dhiifama gaafachuu qaba anis isiidhaaf akkana ta'uu kiyyaaf dhiifama haanaaf gootuu jettee uummanni waan siin jaan komantii isaanii ilaallee komantii uummataa ilaallee anis akkasuma madaallee eegas booda dhiifama siif goonaa jechuun uummataa wajjin saniifuu gaa uummata keenya yooniin dhugamu kijibaa maal jedhan namni tokko badii an qabus nam murtaan anis waan hin badii kiyya irratti niin godhaa niin laalaa waan isin naan jettan irra niin deemu isillee waan isin qabdu badii isiitti murree akkana jechuun humaa badii hin qabdu. Ilmi namaa tokko ni dogongoraadha irraa ni deebi'a namni tokko wal lolaa gisee wal lolee akkasitti garuu booda wal araaramuu wajji jiraachuun numa jirti garuu akkas ta'e sooshaal miidiyaa irratti xiqqoo ni ulfaata waan takka waan balleessuu qabdu sooshaal miidiyaa irratti balleessuu silaa baatan ilmi namaa hundinuu waan gaarii ta'etti yaada maaliif sooshaal miidiyaan kun waan ati waraabde waan ati gootee hanga ilmoo ta'etti hanga ati mufannaa waan gaarii hanga gootetti waan badaa takkaas akkasii qabatee ta'a ati duutus jiraattus sooshaal miidiyaan kun hin badu hadu'e hawallisaa wallee meeqa
qabu waan meeqa qabu kunoo akkasitti taa'uuf jiru meeqaa jira jechuudha. Sababa saniif jecha nuti waan badaas waan gaariis wanni hojjechuu qabnu waan babbareedaa takka agartanii waan gaarii nuuf ta'a takka hojjechuu qabna malee namni abaluu akkasinaan jette isiin akkasinaan jette jettee waan hin taane hojjechuu hin qabnu. Anamma wallaahi laazim rabbina shaayidaa iffaartuufis kan hin jenne anna mana tuquus hin fadhu nama tuquus hin jaaladhu namallee hin tuqu akkasumaan waa isii waa takkeette maaliin jeen akkana keessaa naasuu na jetti ragaa jiyaasuu jira maaliif yaa hin barbaadu sooshaal miidiyaa kana gubbatti nama wajjin keelloo hin barbaadu kana tuqees tuquu hin barbaadu akkasii hordoftoota kiyya wallaahi laazim hedduun isin jaaladha isin kabajaa isin wajjin waliin mufachuu hin barbaadu ani tun jechuu mee warri na beeytan jechuun warri lafan na beeytan jeetii yaada amala kiyya namni tokko gizee haasawuu fi gizee waa hojjetu haasawaa fi adeemsa isaa irraa beekama isinii galaami wallaahi laaziman hamtu takka garaa keessaan qabuuf waan takka nagoota isiin akkana jeezaachaa siin qabu maaliif jennaan namni tokko hojii nyaate qorii waadaa kakalee hojii nyaate yoo makka jiraannu hin beeynu waan ta'eef saniifuu arrani jiraannaa boruu jiraannaa iftaanni duunaa iftaan taani jiraanna jennee hin beeynu isinii galee saniif jecha jechuudha obboleettii qaalii dhugaadha abbaan kee maazariin kee anaaf jeessi lolee anaaf jeeti maaliif fuulanii hojii loltaa jedhee dhiifama gaafatti si godhe ati firee jettee hin gaafanne maazarii kiyyaan naan jee maazariin kiyya akkana jeeti fuulanii akka loltanii jedhee wanni naan jee jette dhugaadha waliin turre waliin nyaanne waliin dhuyne akka obbolummaa wajjin dabarsine garuu maazariin keessin jechuu baatu dhiifama na gaafachuu hin deemtu na fakkaate yaada beekigaa kun yaada goote hin janne ammaas baditti hin fudhatin akka maazariin keessin jeesanitti inni siin jannaani dhiifama na gaafachuu jirta sodaa isaati. Naafi ati bar obbolummaa guddoo takka waa hedduu takka walitti qabna waan ta'eef saniifu maazariin keessin jee warri kee anaaf jecha si jibbanii anaaf jecha waan fedhe yoo siin jaanis anaaf ati obbolummaa kalee wajjin nyaanneetu haadni san fidee waliin hidha waan ta'eef bikka adda hin qabnu si galee kafadee haasawa kafadee akkas taateen jaa kafadee akkana jaa saniifuu alaa kulli haal wamu hunda keessattuu anaaf ati dhiifam waliif goona garuu ummanni keenya warri nu jaalatu warri nu hordofu gaafa amma duraa yamanitti viidiyoo takkaan isin yaadachiisas kubbaraan isin kaa viidiyoo san ni yaadattan jeeti yaada maal jechuu turre hedduu wal jaalannaa hedduu wal kabajnaa nuti innaa wal jaalachuu keessa jaarsa tokko walitti heerumnaa manni keenya tokko tokko obboleeyyan isin akka jechuu turre hangizan jaarsa tokko walitti heerumne jedhe lakki anni ni naafaa obboleeyyan takki saahibboota haa ta'u manni keenya tokko huccuun teenya takkaa wanni keenya hundi takkaa jettee viidiyoo kana jalaan isin kaa viidiyoo san muree yuutuuba gubbaa jira. Jannee haasa'u turre gaafa kamni beektani gaafaan baadiyyaa isii bira dhaqee deemuuf hin deemamnaa minjee piraankii dalaguu ture takka gaafa sanii yaadannoo hedduu takka qabna jechuu fedheeti yaadannoo waan akkasii innaa jaalala keessa bakka jaalala keessa lubbuu waliif kanneen wallaalleeti akkas hunda haasa'u turre san hunda wanni isin yaadachiiseef ila hanga kana namni hedduun nadda wale nuti waa hedduu takka isinirraa barachuu turre akka hammeenya kana wal hammeessitanii hammeenya isinirraa banuu hin barbaannu fuulanii ati ilma namaatiin dhiifama godhii fi dhiisii isiin haasa'u jaa laa san osoo hin ta'in dhugaadha ani amma barumsa akka waan hin qaburraa barumsa akka namni irraa baratuun fada malee hammeenya akka fuulanii akkas godhee ishisiisan ishee akkana jaanii akka maasikaatti afaan qabatanii hin barbaadu. Akkasuma ta'ee garuu namni tokko gizee waan takka si godhee si hammeessee waan hamtuu qiyaase atis dhiigaa cumaa qabda ni aartaa si dhagaama gizee san numaan haasawaan waan na dhagaame numaan haasawaa garuu hamtuu kan akkasii ta'ee waan baddoo afaan kiyyaan hin baatu yoomiyyuu taanaan maaliif jennaan isii waan feeti yoo na goote yoo karaa sirrii irratti hin deemu malee akkana akkasii waan hin taane haasa'u jechuudha. Saniifuu obboleettii tiyya qaalii fi gaarii bakka jirtutti rabbi nagaa fayyaa sitti haa ta'u waa hedduu takka haasa'inu miidiyaa kanarratti taan immoo kan isaan fixanne yoo rabbi jedhe manguddoo takkisii fidatee dhufee fixata takki anaan manguddoo fidatee fixannaa rakkoon qabu dhiifama walii godhuun rabbiif jecha dhiifama waliif goona arraan tana guyya sadii saahibni takki obboleeyyan takki namni tokko ilmoon islaamaa guyya sadii ol waliin oddee waliin aartee taa'uun haaraa mija'ama. Hin tahus akka shari'aattis guyya sadii ali naafiyat immoo baatii lama sadii ol dabarree jirra waan taaneef khayri naasoo gaarra khayri maaliif jennaan halee akkana taa'ii gisa siin jenne kana goote akkasana goote jennee haasoo turre arrammoo lakkee akkana nuti obboleeyyan maaliif ilmi namaa tokko aartee daftee araaramu aartee daftee badii teessee beeytee kararraa deebuu waan jiraatti isinii galee saniifuu hedduu takkaan isin jaaladhaa isin kabajaa bika jirtanii nagayni kiyya ho'onni irraa buqqee hawje isin bira haa gahu komantii jalatti waan isin
الدجال وان غروق وان دلقوا وان بريدا كان قبل نجيت بدي سنيفو وان سن أكان دلقوا دنده قبو كمان تجلنا بريسا ورين دوغون غورتي جرتا أكان جتون قبضة تلا كوستكنا خيسا ورين لك سري لك تهمتي وان واتي بقى أرامتي بقى بديتي ترى دي إسيداني سكنة تلا لكوي سلامنا لكوي سلام في لكوي استكاني سر رايجا وري سنين قالي ردي بتني لقي فتشولا فيديو كنا هنقط أبوراتي سنا خيرت إنجرا روزا لقي فتياتي بديتي وان إنجرتي الرجال جرّان سنجا سنيكو هنقا فيديو براتي ولدي ابنو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا إنك باهرتو سبيهري جالتو يا تنكتو كمتو ناجي جرتو إنجرتو تنبيك الخير أبوتو صدقو غراغو وجرتي أكنا باسي باكا جلاتي نافين بل منا هممتي كرامتي بين دينا أبا بديتو بفلسي كبر